Ashamarka bunee jira jettee nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u hordoftoota keenya guutuu egaa nagaa fi jaansidhaan irra viidiyoo ajaa'ibaa tokko qabadhee isiniif dhufeen jira. Isinis immoo viidiyoo kana akka isin jaallattan abdiin qaba. Kanaaf egaa turtiin keessan akka xumura viidiyoochaatiin waliin haa ta'u jecha warri chaanaalii kanaa sabskiraayib gochuun maatii chaanaalii keenyaa taatan galatooma akkasumas warri deddeebitanii eeyyamamoo taatanii viidiyoo gadhiifamaa jiru daawwatanii akkasuma yaada isinitti dhaga'amii koomentii irratti barreessuuf akkasumas immoo viidiyoo laayik gochaa jirtan hunduma keessaan galatoomaa isiniin jedha. Akkasuma warri chaanaalii kanaa fi haaraa taatan immoo sabskiraayib gochuun maatii chaanaalii keenya ta'a jecha egaa viidiyoon irra isiniif qabadhee dhufee jiru akkuma isin argaa jirtanii daanteelii dha'uu yookiin hojii harkaati. Hojii harkaa keessaa immoo daanteeliin kun kan maaliiti yoonaan jettanii kan jabanaatiiti jechuudha. Baay'ee bareedaa fi hojiin isaa immoo salphaa kan ta'e. Egaa daanteeliin iddoo garaagaraatti hin barbaachisaa dekoreeshinii mana keessatti jechuudha. Soofaa fi akkasuma baataashinii yookaan rakabootiidhaa fi wantoota garaagaraa akkasumas immoo argaa libsiidhaaf akka barbaachisu isin hundi keessan iyyuu beektu. Nama tokkoof haaraa ta'a jedhee yaadu garuu hojiinsaa namni hin beekne yoo jiraattani akkuma beekamu koomentii irratti naaf barreessaa anis hamman beeku isinitti himu yookaan isin barsiisuutii nan danda'a jechuudha. Diizaayinii garaagaraatu jira. Inni kun egaa yeroo ammaa kana iddoo tokko tokkotti darbee hafeera jedhama garuu wanti hambisan jiru diizaayiniin haalaan garuu jijjiirameera jechuudha. Kan duraarraa yerootti jijjiiramaa deema. Isa kanas baruudhaaf hima wanti nama rakkisu yookaan namatti ulfaatu hin jiru. Baay'ee salphaadha. Mana keessatti otoo hojii keessan hojjettanii jiruuf jireenya keessan otoo gaggeeffachaa jirtanii akkasuma dhumaatii qabdan daa'ima guddistan yoo jiraattan illee isa kan otoo hojjettanii hojii kana yoo bartanii faayidaa isiniif qaba jedheetii jaada. Ani kan hojjechaa jiru yeroo firii qabaadhee osoo hin taane utuma hojii hojjedhu jechuudha. Yeroon gara kilaasii kootti garuu daqiiqaa 5 haga 10 jidduutti yoon argadheen kan hin hojjedhu jechuudha. Inni guddaan kan barbaachisu hojii tokko baruudhaaf yookaan hojjechuudhaaf jedhu otoo hin taane fedhii jechuudha. Fedhii yookaan filaagootisa jedhamu qabaattan jenna. Hojiin kamiyyuu hin hojjetama pilaan itti baasuu yerootti fayyadamuudhaan hojiilee garaagaraa baruun ni danda'ama yookaan immoo salphaadhaan jedha. Akkasuma jiruuf jireenya biyya lafaarraa qabnu kan addunyaa kana keessatti waan ittiin dabarfannu yerootti fayyadamu akkasuma hojii tokko illee otoo hin tuffatiin hojiitti goranii haga namaaf danda'ama yaaluun hamaatti nama hin kennu. Kanaaf warri baruu barbaadanis baraa hojjedhaa isiniin jedhaa. Diizaayinii ishees baay'ee kan bareeddu bifa beellootiin kan hojjetame kirrii bifa barbaadaniin hojjetachuu dandeessu. Isin ani fi kootii kan jaalladhee fi filadhe kirrii adii kana jechuudha. Inni kun egaa jabanaa waliin baay'ee kan deemu kan xumurames jira. Isa immoo iskiriinii gubbaa irratti argachuu dandeessu hagam akka bareedu. Isinis kana caalaatti bareechitanii hojjechuu kan dandeessanii jiraachuu maltu. Hojii harkaa kana yookaan daanteelii dha'uu kana namni sirumaa jalqabuma isaayyuu hin beekne fedhii keessa yoo ta'e baruudhaaf yoo barbaadanii yaada keessan koomentii irratti yoo na barreessitanii jalqabaa akkamittiin akka jalqabamu maaltu akkasiin barbaachisunitti himuutii nan danda'a jechuudha. Akka jalqabaa akkuma beekamuu fi argamu kan barbaachisu kirrii fi kirooshii jechuudha. Kirriinis gatii salphaatiin iddoo ta'eetii ni argama jechuudha. Kanaaf isin dura hojjechuusaa yoo barbaadanii akkaataa itti argattanii fi hojii isaa bartanii isinitti himuutii nan danda'a. Viidiyoon irra isiniif qabadhee dhufe kana fakkaata. Hagammaatti waan wajjin turtanii fi galatooma isiniin jedha. Akka viidiyoo laayik gochuun chaanaalii kiyyaa jajjabeessaa naaf guddisaa yaada qabatanii na bira dhaabbadha. Anis wantan beekun isinitti himu yookaan isin barsiisuudhaaf gara duubaattiin jedhu ofii koo wanti irraatii fayyadame isinis immoo akka itti fayyadamtanii fedhiin koo isinis sheer gochuun biyyoota keenya biroo biraan nuuf ga'a. Keessattuu shamarran hojiin akkasii nuuf baay'ee barbaachisaa waan ta'eedhaaf diizaayinii garaagaraa itti baasnee hojjechuun salphaa waan ta'eef itti fayyadamaa baraa hojjedhaa isiniin jedhaa. Lafa jirtan maraatti nagayaan jaalalli tokkumaan hunduma keessa wajjin haa ta'u. Yeroo biraa viidiyoo biroo waliin aga walitti deebinutti nagaan naa tura. Ciao.